kabajamtoota maatii chanalii Gadaa Boorana Tuubii. Gadaa Boorana Tuubiin kun inni erga baname yeroo muraasa lakkoofsisee jira. Garuu asirratti wantoota garaagaraa qophiilee garaagaraatiin sagantaa garaagaraatiin qabannee isinii dhufaa jira. Asamma Oromiyaa gam kibbaa dheed Booranaa tula sallan Booranaa keessa tula Waacilleetti argama. Iddoon kun inni ana Waacillee jedhama. Tulaan sallan keessa tula tokko. Tulaan kun akkuma beekamu faayidaa tajaajila garaagaraatiif oola. Amma kun inni eel qaalluu jedhama. Tula sun keessas tokko eel qaalluu jedhama. Horiin kun akkuma argamu gaalii kun inni tula kan dhuguuf as jira. Inni kan qofa don ta'in tajaajila bishaan dhugaatii namaafillee ittiin uffata dhiqachuu waan garaagaraatiif oola. Asumirratti seenaa garaagaraa qaba. Tula qofa don ta'in lafti kuniyyuu akkamitti turtee maankees dabra turtee maankees as dhuftee waan jedhaatiin seenaa garaagaraa qabdi. Seenaa kan hunda isinii dhiyeessin. Tun dabalee ammas qophiilee garaagaraa jaarsi biyyaan jira, abbootiin amantaa hin jirti, dargaggeessi kennin jira. Seenaa lafteennaatti ilaalchisee ammas waan garaagaraa yaada isaan irraa fuunee isinii dhiyaannaa. Asumaan isinis wanti simbira isinirra eegamu. Chanalii keen bir dhaabbadhaa, chanalii keen subscribe godhaa, share godhaa, comment godhaa, nu bir dhaabbadhaa, chanalii keen guddisaa ufiillee seenaa keessan uf baraasaniin jenna. Galatooma horaa bulaa.